Gaaffii kana kan hin qabu ani uummata Oromootii fi uummata Oromoo fi akkasuma warroota maqaan isaanii Oromoo maqaan Oromootiif warra nagadanidha jechuudha. Warroota akka Raachii, Tasfaayee, Aslii, Mubaarak Musammaa እናንተ ቆይ mucattiin tuni ormi bar hamma kan hunda waliin kadhatu. Ormi takkatti dubbatee lammaffaa irratti irraa argata. Akkamitti mucattiin kun daa'ima qabattee daa'ima kana narraa fudhaa yookiin na gargaaraa waan anda akka kana maana na arguu dhabdan maana laaluu dhabdan jettee oduu isinitti buutu maalidha? Maaliif kaayyoon keessan maalidha? Uummata keenyaaf yoo hin dhaabbanne ta'e ummata isin cinaa dhaabbatu ummata gaafa isin deemin taphattan ummata isin gaafa waan kana godhuuf taana ummata gaafa isiniif milkaa'u isin cinaa dhaabbatee isiniif milkeesse kana har'a yoo hin gargaarre har'a yoo na gargaaraa jedhee isin cinaa hin dhaabatin eenyutu cinaa dhaabata ormi ganaa dhufeeti isinirraan ormi ittaana bar kanaafuu mucattiin tun maal isiniin jedhaa jirti viidiyoo kana eegan argee eegan gabbusee tureeyyuu garuu har'a boru wanti kun ammaa sirrata jedhee oduu eeguyyuu wanta kun sirrata hin jiru. Mucattiin tuni mucayyoon tuni daa'ima isii kana dura kiisii baajaajii keessa keettee akkasitti dalagaa turte akkasitti daa'ima kana sadarkaa kanaan gettee jirti. Lammaffaa dheengaddaa amma makiina raayidii jammartee Adaamaa irraa gara Bishooftuu fidee mucaan tokko maallaqa dhooggatee jalaa baduuf taanaan mucaa kana qabattee mucaan sun dhakaadhaan dhahee miidhee biraa deemee jira jechuudha. Oromoon kun haga yoomii wal Oromoo duubatti hafaawati bara Oromoon kun rabbi kabeeku. Oromoon hoohooyi malee nama arrabsuu malee didi jechuu malee qubna gari hin qabu. Kanaaf mee viidiyoo mucattii tanaa hordofne haa deebinu. Oromoo waan kan jedhu daa'ima kana nama narraa fudhatu beeytani nama narraa fudhatu jira nama narraa fudhatee guddifatee barsiifatee ani immoo farramee kennaaf. Hayaati ana karaa keessaatiin na dubbise mucaa kan keetiin illee garagara baatee jiraachuu hin dandeettu sila ta'eefu hundaafuu ana karaa keessaatiin na dubbisime waan haasofnu jira. Guddistee baajaajii duuba na ciibsaa na guddistee amma immoo rakkattee rakkoo guddarra jirti Oromoo na biran tarinaa beela'ee isinin je'ee isin kadhataa ture daa'imni kun beeytanii rabbi isaanii haa kennu namni bilbilillee ayizosh naan jeellee jira namni waallee natti daddarbee jira nama daabboo hodhu bitadhu daa'ima kana nyaachis naan jeellee ima jira garuu suni waan takka naan gootu daa'ima kana naan barsiistu mana kiraa naan kafaltu hojjechuu odoo danda'u manjaa fi qaadii odoo qabu odoo hojjetuu danda'u har'a laayivii gubbaa taa'ee nibrata garaajii jiru san isinitti agarsiisee nama naa hojjechiisu gara hojiitti deebi'a. Haati tiyya na jalaa of ajjeesuu heddii na qarqaaraa isin jedhee guyyaa 4 mulu viidiyoo hojjetee mucaan kun vaaraalii ba'ee viidiyoon sun. Maal inni sabni keenya ufii kennaan taanu jechuudha. Moo gadi ba'ee of gurguru yeroo ani odoo gadi ba'ee of gurgure yeroo gadi ba'ee mataa kan ofirraa baasee qamisii kan ofirraa baasee surree diradhee mana bunnaa beetii dhaabadhe namni isin hunduu qubanatti akkana gootan. Har'a garuu gadi ba'ee isin kadhadhe daa'ima qabadhe namni rakkate yoo gadi ba'u yooma san malsii argata namni baay'ee argee jira viidiyoo irratti laayif irratti tiktookii kan irratti gadi ba'ee mucaan kun isin kadhate ani umrii kiyyatti miidiyaa irratti ba'ee kadhadhee hin beeku tanaan dura illee miidiyaan na qarrastee waggaa 4 dura miidiyaan na qarrastee laayifii kiyyatti na nagaddee miidiyaan sun baddee jechuudha waan takka gargaarsa doonaan godheen har'a garuu fuula keessan dhufee daa'ima kana qabadhee waan nyaachisu dhabee waan ittiin barsiisu dhabee yaa Oromoo na biran tarinaa isin jedhee daa'ima yoo ani gadi ba'ee isin kadhadhe nan amantan jedhee daa'ima kanaan isin kadhadhaa ture daa'imni kun isin kadhataa ture. Namni takka garuu gadi ba'ee miidiyaa irratti mee mucattiin tun qarqaarsa haa godhattu
jettanii namni tokko yaaddanii viidiyoon eengadda inni gadhiise san isin hunduu laaltan vaaraalii baay'ee argate bahee jira. Namni takka garuu mee mucattii tana waamnee wannu maaluma rakkoon isii jettanii isin hunduu na bira hin geenne. Odoo of ajjeesee maal taatee of ajjeeste? Daa'ima kanarraa mee abbaa malee guddisa daa'ima kana. Abbaa malee waggaa ji'a 9 irraa ka'ee baajaajii duuba ciibsaa hojjetaa ture mucaa kana. Yoo inni dhibamu hojii dhibame, yoo inni beelee hojii dhibame, waa baay'ee haati waan haati taatu ta'e. Daa'imni kun immoo odoo ani rakkachuu baadhee daa'ima kiyya miidiyaa irratti hin fidu ture. Garuu koomantii irratti waa baay'ee haasofitanii daa'ima gadi hin dhiisini, daa'ima fuula fuuldura gadi hin dhiisini, daa'ima nama fuuldura gadi hin dhiisini. Daa'imni kun yoo an gadhiisuu baadhee namnummaan yeroo takka takka naa bilbilaa daabboof naa ergu sun silaa har'a naa ergaa silaa har'a beela'ee yookiin duuna beelan jechuudha. Namni immoo odoo hin beelayin odoo hin rakkatiin miidiyaa gubbaa hin dhufu. Isin hundi garuu mee ilaala saba biroo ilaalame akka itti wal qarqaaran. Mee ilaala akka itti wal qarqaaran. Warri musliimaa hin abamtanii isin warri musliimaa kiisii keessanii hin abdanii. Noamtanii mee maal taate rakkoo keenke maaliin jettanii miidiyaa irratti noamtanii biyaans nama support na godhu dhabeen. Bakka daa'ima kiyya kana nama narraa fudhatee naa guddisu nama narraa fudhatu an dadhabeera fudhadha. Nama daa'ima hin qabne fudhadha bakka. Maraadhee gadi ba'urra maraadhee qullaa ba'urra yookiin waan biroo keessa seenurra fudhadhaa mee bakka. Deeggaruu diddanii sappoortii namni hojii odoo hojjechuu danda'u ani odoo hojii baay'ee hojjechuu hin danda'u. Garuu daa'imni kun naqabe qaxaramee shuffirinnaa akkan hojjanne qaxaramee akkan hojjanne daa'ima mana keessatti nama naa qabu hin jiru. Nama mana barumsaatii naa fidu hin qabu. Abbaan hin jiru isin kadhadhe na biran tarinaa isin jedhe na biran tarinaa jedhe isin beela'ee na biran tarinaa isin hin jedhe garuu viidiyoon sun vaaraalii bahee namni tokko mee mucattiin tun maal taate miskiina jedhee namni na bira dhufee na gaafate hin jiru. Koomantii irratti wanni isin haasoytan namni ilma qabu namni haadharraa dhalate namni haati rakkattu waa baay'ee taatu. Waa baay'ee taate ilmoo fi takkittii sana hin guddifadha. Maaloo na qarqaara. Daa'imni kun gadi bahee na qarqaara isiniin jedhe. Isin hunduun callistaniimi nama narraa fudhatee warra daa'ima hin qabne warra nibirata qabee daa'ima qabaachuu dadhabee guddisuu dadhabe maannoo nama daa'ima qabaachuu dadhabe narraa fudhadhaa ishiidhaan dadhabe bakka. Kana akka isiniin jiru barbaadaniimi fudhadhaa bakka. Namni hundi wal qarqaara sabni biroo wal qarqaara. Mee ilaala mee miidiyaa irratti ilaala namni akka itti wal qarqaaru Joon Daani'eel Adooniyaal hunduu nama mee qarqaara mee ilaala. Isin garuu warri keenya garuu warri keenya ga jedhame kun warri musliimaa warri Oromoo wal deeggaruun beeytan isin wallaahi laazii takka daa'ima sabiyyii boottee muudii qabattee jettan muudii ati furdaadha ati huccuu bareeda uffataatiin rakkattaa namni furdate namni huccuu bareeda uffate hin beela'u. Mucaan kun hin guddata boru biyya bulcha mucaan kun boru biyya bulcha odoo beeytanii har'a rakkate har'a waan baratuun abee hiriyoota isaatirraa ji'a 2 hafe hiriyoota isaatirraa hin marraqama amma keejii 3dha. Yoo inni akkatti isinitti boo'ee isin kadhatu ima diddaniimi isin hayyee diddaniimi nama manarraa fudhatu baqqaan immoo dadhabee as diresii nagahee maraaturra mana keessa taa'ee odoo hojjechuu danda'u maraadhee sammuun keenya maraatu hedaa waan biroo keessa seenuu hedaa bakka waan biroo keessa of gurguruu hedaa
daa'ima yoo beelessu kaa of gurgura bakka bahee akkas barbaaddanii akka of gurguru barbaaddanii oromoo. So viidiyoon akkuma argitan kana uummanni keenya yoo namni keenya qabrii seene malee namanu indoo yoo qabrii keessayyuu seenan keessatti ganama dhiibanii nama awwaaluu yaalu. Yaa adaraa maaloo mucatti tana gargaara. Uummanni keenya uummanni dhageettii qabdan uummanni maqaan keessan nama bira gahee namni hedduun isin waamu adaraa keessan maalooti mucaa tana gargaara. Akkasii mana kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Sagalee uummataa taanaa sagalee ijoollee teenyaa taanaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa. Bum!